sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Fulbaana 23 bara 2015 harka fuune akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Qophiin keenya sagalee qeerroo hawwiidhaan eeggattan kan guyyaa har'aa kunoo jalqabneerra. Qophii keenya har'aa keessatti akkuma beekamu dursa oduutu isiniif dhiyaata. Itti aansuun qophii addaa birraan masqalaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti masqalaa fi birraan akkaataa itti kabajamu kutaa lammaffaa isaatu karaa jaal hariiroo jargoo isiniif dhiyaata. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu an ayyaanee kaayyooti. Wallee warraaqsaas ni qabna. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Amma hangafoota oduun isin nageessisa. Hooggantoonni OPDOota tokko maaster pilaanii Finfinnee mormuun hojii gad lakkisaa jiru. Barsiisonnii fi barattoonni walgahii wayyaanee irratti gaaffii kaasaniif fincila kaastan jedhamuun mana hidhaatti guuramaa jiru jedha hangafoonni oduu keenyaarraa. Oduulee biroos ni qabna. Babal'ooma oduuf jaal tokkicha murteessaa. Adde Tenesh Margaa Abdiisaa hooggantuun waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Naqamtee sadarkaa hojjettootaatti maaster pilaanii Finfinnee mormuun hojii isaanii gadhiisuu qeerroon gabaase. Adde Tenesh Margaan hojii ogummaa isaanii barsiisummaarraa gara waajjira aadaa fi turizimii haadha adeemsa hojii ta'uun yeroo dheeraa hojjechaa erga turanii booda mormii maaster pilaanii Finfinnee sadarkaa hojjettootaatti waan balaaleffatanii fi reebichaa fi hidhaa Oromoota irratti adeemsifamu dargaggoota Oromoorraa qolachuun nama seenaa gaarii godhatanii fi jaalala uummata isaanii biratti qabaniin gantoota wayyaaneen yeroo dararaa dandamachuu waan dadhabanii fi dhukkuba aariin itti dhufurraas hafuu waan dadhabaniif hojii gadhiisanii gara maatii isaaniitti galan. Adde Tenesh hojii mootummaa wayyaanee gadi lakkisuu fi lagachuun fakkeenyummaa gaarii waan qabuuf ilmaan Oromoo bulchiinsa alagaa jalaa ba'uuf hojii muddama wayyaanee ofirraa mulquun gaarii ta'uu fi tumsa barbaachisus ilmaan Oromoo waliif tumsanii wal cinaa akka dhaabbachuu qaban hubachiifna. Oduu biraan Wallaggaa aanaa mana sibuu keessatti warraaqsa bilisummaa ka'een wal qabatee qonnaan bulaan Oromoo tokko loltoota wayyaaneen ajjeefame godina lixa shaggar aanaa aadaa bargaa magaalaa Mogor keessatti ammoo manneen jireenyaa akka diigaman murtaa'e. Waggaa haaraa Habashaa ilaalchisuun warreen sirna nafxanyaa leellisan aanaa mana sibuu keessaa yeroo uummata irratti dhiichisanii Wallagga lixaa aanaa mana sibuutti dargaggoonni Oromoo guyyaa kana mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffachaa oolan haala kanaan araddaalee qonnaan bultoota keessaa osoo hin hafin dargaggoonni walitti dhufuun walleelee qeerroo adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo faarsuun sirna mootummaa wayyaanee balaaleffachaa akka turan maddi qeerroo gabaasa. Guyyaa kana gaaffii mirga dargaggootaan dhageessifameen uummanni kan gammadee fi sochii dargaggoota kanaa waliin kan hiriire yoo ta'u jalee fi ergamtoonni wayyaanee muffii fi inaaffaa guddaan itti dhaga'amuun adda bilisummaa Oromoon maaliif faarfatama qeerroon bilisummaas uummata keenya nurratti kaaste jechuun lukkeewwan wayyaanee bakka jiranii gadi yaa'uu dargaggoota hedduu fi abbootii maanguddoos osoo hin jenne dhaanuun itti seenan. Kanumaan dhaadannoon dargaggootaa jabaatee dhimmi nageenyaa fi dura taa'aa gandaa kan ta'e tokko lukkee wayyaanee poolisii amansiisaa Biraanuu jedhamuu fi bulchaan gandaas Margaa Raggaasaa kan jedhamu dargaggoo Suleemaan Kadir jedhamu irratti haleellaa fudhatameen lubbuun yoo darbu namoonni hedduunis guyyaa kana reebamuu fi hidhaatti guuramaa akka oolanis gabaasni nu ga'e addeessa. Godina lixa shaggar aanaa aadaa bargaa magaalaa Mogor keessatti manneen jireenyaa akka diigaman gidduu kana murteeffameera. Kana malees walga'iin barsiisotaas diddaa wayyaaneetiin ukkaanfame gaaffii mirga barsiisonni kaachisuun walga'ii wayyaanee dura dhaabbachuun kan mormaa turan ta'uun ibsameera. Mootummaan abbaa irree wayyaanee tooftaalee garaagaraa fayyadamuun uummata Oromoo lafa isaarraa buqqisuu itti fufeera. Haaluma kanaan magaalaa Mogor keessatti manneen jireenyaa 240 ol ta'an akka diigamaniif murtii isaa dabarfateera. Manneen jireenyaa kunneenis torbee tokko keessatti diigamanii dhumuu qabu jechuudhaan jiraattota magaalichaa akeekkachiisuun beeksisa maxxansiiseera. Uummatni gama isaaniin manneen jireenyaa nurraa diigamanii akka bineensaa dirree qullaarra jiraachuu mannaa mirga keenyaaf falmannee dhumuu wayya jechuudhaan ibsa ejjennoo baafataniiru. Mootummaan wayyaanee haala sochii uummata kanatti rifachuudhaan humna waraanaa dabalatan garasitti guuraa jiraachuun beekameera. Kanatti dabaluudhaanis magaalaa fi baadiyyaan naannoo kanaa warshaalee simmintoo hedduudhaan qabamanii kan jiran waan ta'eef magaalota naannoo Finfinnee jiranitti akka dabalamuuf murtiidhuma dabarse. Haaluma wal fakkaatu
jiraatun ganda Goosuu Wangee godina Lixashaggar aanaa miidhaa qanyii keessatti gaaffii mirgaa ka'een wal qabate qonnaan bultoonni Oromoo 20 hidhamuu qeerroon gabaase. Godina Lixashaggar aanaa miidhaa qanyii qonnaan bultoonni Oromoo 20 olitti lakkaa'aman balleessaa tokko malee Oromummaan yakkamuun hidhaatti darbataman. Aanaa miidhaa qanyiitti diddaan uummataa fi barsiisotaa jabaachaa jiraachuun wal qabate qonnaan bultoonnii fi uummatni sirna bittaa wayyaanee afaan qawween durfamuun dirqamnee hin bullu jechuun murtii isaanii jabeessan. Abbaan irree wayyaanee fi ergamtuun wayyaanee OPDO'n jibbinsaa fi diddaa uummata Oromoo haaloo bahuuf jette qonnaan bultoota Oromoo 20 olitti lakkaa'aman Oromummaan yakkuun aanaa miidhaa qanyii ganda Goosuu Wangee keessatti humnaan poolisaan ukkaamsuun mana hidhaa waajjira poolisii aanaa miidhaa qanyii magaalaa Baallammiitti hidhuun dararaa jiraachuun ibsame. Maqaa qonnaan bultoota Oromoo hidhaatti darbataman kana keessaa muraasni dhaqqabee jira. Obbo Taaddasaa Galmeessaa, Addunyaa Guuttataa, Dabalee Guddataa, Tasfaayee Baacaa, Guddisaa Baatoo, Shifarraa Jootee, Mokonnon Ambassee, Yaadasaa Daksiisaa, Shaanqoo Mul'ataa, Cimdeessaa Moosisaa, Beenyaa Muzayee, Alamuu Hanqinoo, Balaay Sanbataa, Cimdeessaa Namee, Torfaa Oljirraa, Fiqaaduu Achiluu, Tsaggaayee Achiluu kanneen jedhaman keessatti argamu. Dhumarratti leenjii siyaasa barsiisota Oromoof kennamu dura dhaabbattan sababa jedhuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaartee keessatti Oromoonni 32 hidhamuu qeerroon gabaase. Balleessaa tokko malee sababa gaaffii mirgaa gaafataniif qofa ilmaan Oromoo nagaan Oromummaan yakkamuun waajjira poolisii aanaa Jaartee keessatti ilmaan Oromoo nagaan 32 olitti lakkaa'aman hidhamuun dararamaa kan jiran ta'uun ibsame. Mootummaan wayyaanee olola leenjii siyaasa isaa uummata burjaajessuuf oofaa ture irraa gaaffiin mirgaa kabajamuu mirga abbaa biyyummaa Oromoo ilaallatuu fi kabajamuu mirga namummaa ilaalchisuun mootummaan wayyaanee dura dhaabbachaa jiraachuun uummanni Oromoo jiraattonni magaalaa fi qonnaan bultoonni gaaffiin barsiisotaa fi barattoonni Oromoo kaasan gaaffii keenyaaf immoo mootummaan deebii kennuu qaba jechuun sirna wayyaanee EPRDF yookaan TPLF jalatti hin bullu jechuun murtii waan dabarfataniif qonnaan bultoota 32 olitti lakkaa'aman jumlaan ukkaamsee hidhee dararaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Walga'iin barsiisota Oromoo godina Wallagga Bahaa, Shaambuu, Jaartee, Haratoo, Guduruu, Habaaboo Guduruu, Jimmaa Gannatiifaatti gaaffii mirgaa dabballootaa fi ergamtoota wayyaanee OPDO irratti kaasuun bu'aa tokko malee diddaa barsiisotaan fashalaa'uun ibsamee jira. Mootummaan wayyaanee EPRDF waan qabee gadhiisu dhabuun uummata Oromoo nagaa maqaa ajaja mootummaa keenyaa fudhachuu diddan jedhuun jiraattota aanaa Jaartee ta'an jumlaan namoota 32 olitti kanneen lakkaa'aman qabee hidhaatti darbuun ibsame. Ilmaan Oromoo hidhaman kanneen keessas Obbo Mangistuu Abdiisaa, Ayyaanaa Geetaa, Gammadaa Geetaa, Salbaanee Hundee, Waaqtolee Jaalataa, Mulugeetaa Oljirraa kanneen keessatti argaman badii tokko malee Oromummaan yakkamuun kanneen hidhaatti darbataman keessatti kan argaman ta'uun ibsamee jira. Ilmaan Oromoo hidhuu fi ajjeesuun biyya irraa ari'achuun amala mootummaa abbaa irree ta'uun ifa galaadha. Mootummaan wayyaanee yakka Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruuf kan itti gaafatamu ta'uu dhaammatan. Oduun keenya har'aa kanuma. Qophiilee afaan waliin turtii gaarii.
itti bobbaana biftuuto guddina fi carraaqna adde Oromiyaa biftuuto biyyaan qixxeessina siin gargaara meti biftuuto iji lafa argaa garasaan beekani biftuuto dukkana faalagaa yeroo darbe kitaaba asoosamaa abbaa ormaa jedhurraa kan arganne akkaataa birraan masqalaa dhiha Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti kabajamu sirna jala bultiisaa isiniif dhiyeessinee turre. Har'a ammoo guyyaan ayyaanichaa akkamittiin akka kabajamu walumaan ilaalla. Dargaggeessi maatii hunda keessaa bobba'ee of dura xombora yookaan guca sooyyamaa maatii isaa hundaaf mataa mataatti dhedheeressee hidhee qopheessa. Guca yookaan xombora sun namuu mana jiru qabsiifatee bakka masqalli jaarraa hedduuf itti gubamaa turetti as ba'a. Mana hunda keessaa nama ta'e uumamee kan xomborri yookaan gucni hin qophoofneef gonkuma hin jiru. Abadan mucaa edana dhalattee bulteefillee ni qophaa'a. Yookii abbaa yookii obboleessa yookii obboleettiitu kan isaanii wajjin baataaf. Maatii sun keessaallee yookaan karaa adeeme jiraate maqaa nama imaltuu yookaan karaa jiru kanaan yoo dhiira ta'e abbaa yookaan obboleessa yoo dubartii taate immoo haadha yookaan obboleettiitu qabaaf. Obboleessi bakka obboleettii bu'ee bakka isii obboleettiinis bakka obboleessa isii yoo qabdeef dhorkaa yookaan uggura hin qabu. Namni keenya yoo du'ellee dhiiras ta'e dubartii maqaa ishee yookaan isaatiin xomborri yookiin gucni akkuma nama jiruutti sirnaan qophaa'ee gubamaaf. Kun kan ta'u garuu erga inni yookaan isheen duutee hamma waggaa 10ttidha. Akkasitti bakka daamaraa marsee yookoo daraara masqala gubnee daraara masqala waggaa daraara jecha faarsaa gucasaa bakka kabajaan qophaa'eef sanatti daddarbata. Biyya hunda ibsa namni keenya horro. Sirni masqalaa guddaansaa kana booda hammi hafe yeroo bashannanaati. Namuu galee uffata haaraa masqalaaf qopheeffateeru uffatee as ba'a dirree masqalaatti. Jaarsaa fi jaartii irraa jalqabee hamma ilmoo har'a dhalatteetti gandi hundi biyyi hundi qe'een horroo bakka jirutti akkasuma. Eegas booda saawwan ni qalaman, daabboon ni caccaba, ni murama, farsoon ni dhihaata, eebbifamee nyaatama, dhugama. Tapha dargaggeessaa ilaalaa bashannanaa gammachuun birraa simachuudha. Masqala guca gubuun har'a raawwatullee taphni masqalaa kun hundii fi nyaataa dhugaatiin garuu torban 2 ol ittuma fufa. Masqalli aadaa isaati. Aadaa Oromoo ganamaa. Masqalli aadaa Oromoo ganamaati. Horro aadaa kana gadi lakkisu boona isaati. Dafee hin qabbanaa'u bara baraan akkasuma. Masqalli Oromoo biratti ayyaana ulfaataa kabajamaa guddaadha. Hunda caalaa jaalatamaa. Garuu Oromoon hiree aadaa isaa boonaa itti ibsatu dhabee saboonni tokko tokko akka waan Oromoo caalaa masqala wajjin hidhata qaban haa fakkaatan malee Oromoo caalaa sabni masqalatti michuu hin jiru. Oromiyaan koo
haati baskaa haati cororsaa haati qananiisaa ayyoon qananiisaa haati daraartuu wareegamna malee dhokattee naftu ayyoon daraartuu wulii hin ergaramtu hin qaanfattu ilmaan keessii jira hin salphattu hursa kannisni kee guuta gaagurri kee ni guuta shaamboon kee muuxatta damma kee hiddina diina kee mi'aa jiruun kee ciffatta jiisaa kee hidhatta sabbata kee shaggoota mudhii kee jabaata mogoleen kee baratta saayinsii banama iji kee orro soorettiin qeen sooressaa haati aannanee haati magarsaa haati gaaddisee haati gaaddisaa haati araaree haati araarsaa haati iftuu haati ibsaa hin tuffatamtu wulii hin caalamtu dhaloonni nu goodaa qaanii nurraan dhaaltu haati milkeessaa haati ayyaantuu haati caalaa haati caaltuu akka boontu yaa dargaggeessaa ati hoo mee amman geessaa aadaa laaffistemo ni jabeessite ilmaan barsiiftamo ni jaamsite hijibbaattamo abdii murtaa jiruun wal dhaaluudha ato mee maal dhaalchiftaa ejjennoo qabdamo ni bololaattaa dhugaa barsiiftamo soba facaaftaa an horroonsi hime ganda na barsiisi ati hoo maal fakkaattaa na jabeessitamo gufuu natti taataa biqiltuu dhaabdamo ni cirtaa korma guturu walirraan deessinu dur oromiyaan keenyuma dur cifannoon keenyuma dur jedha dargaggeessi biyya kooyoona kana anis yerarsumaan abbaa korraa dhaalenan nagaa isinitti dhaammadha akaakayyuun jaldeessaa sanyii dhangaa balleessaa akaakayyuun dabeessaa sanyii namaa balleessaa mucaan kee dabeessaare malkaa bunaan dheessaare mucaan kee dabeessaare malkaa bunaan dheessaare goodarreen hin daraartu akka mukaa dhalatte doofa garaan hin dhaaru akkasumaan dhalatte somboo lallaafaa mukaa qottoon ittuma gamti somba lallaafaa foonii basoon ittuma gamti amma lallaaftuu namaa yartuun ittuma gamti haatumtuttuma dhiisa akuukkuutti hirkatanii goobdee lafatti galti afuuftuutti matanii booddee namatti malti maafuukkattanaan jedhu maafan hukkachuu dida sagalee abbiyyee ko ishee boombii fakkaattu bareeda hiriyyee ko ishee waatii fakkaattu kana yaadeen hukkadha ameessa bonan guune bonaa ganna raafatu haadhoon wal biraan duune wajjin gumaa baafatu dhiifne kaashee duratti ciifne kakka dubartii amuru naannoo qaba jidda naannessaa qaba otoon aarii ko bahe waan hin jedhanuu qaba waan hin jedhanuu qaba harangamaa duguugee barruuti badeen oole qomoo komalee deeme maqaatii badeen oole seenaa xureesseen oole utubaan fatafataa gaafa dhaabanii dhugumaan namaa gama gaafa yaadanii akkamiin karrabanuu kokorsaniiti malee maaf qoosaa keenya dhufu gowwoomaniiti malee gaagura jennaan hiine ontuu jennaan uffannisne waa bulla jennaan didde ta'uu dinnaan lakkifne eebookoo qarri citee gonfa malee maal tafe garaa koo aariin fixe somba malee maal tafe jaldeessa qarree ga'ee bu'a malee maal tafe ilma ganamaan aarte du'a malee maal tafe gaangeen dhaltee tarfaasa siqiqiin lubbuun dhumtu gamteetti maal abbaasaa tuttuulanii qotanii hulaarraa jalla ture tuulamanii taa'anii waaqa baaqoma ture waaqnabbaa gaangee dhaare fuudhee namaan deemaare waaqnabbaa gaangee dhaare fuudhee namaan deemaare shimalli gabaaruubi buttujjii baloo caalaa abbaa duula beekuufoo diinni afaan oromoo diinni abbaa gadaadha gafarsa baloo caalaa abbaa duula beekuufoo gatiittiin qawwee bare maal godhee baata dulla garaan sossobbaa bare maal godhee baata dulla miila tokkoon qaxxise ija tokkoon qalbise ganda joortu tambise eessumman koo qeerransa abbaan koo leenca korma eenyuttan bahee badaa mataan lachan naqaraa akka badoo baqaraa garbittiin qooxii jalaa hin muugdi malee raftu gumaan ilmaan oromoo bilisummaa nan kattu gumaan ilmaan oromoo walabummaa nan kattu abbaa gadaa oromoo leenca bulluqi jiraatu jaarsa biiftuu fakkaatu yabbee koo bifa biyyoo seenaa kee himatinno kan dhatiyyeessaaf gootu kan iyyumni na gootu har'a miti durto
tokko nama caaltaa qub tokko yenna bokkuu qabattu yenna adii uffattu yenna adii unattu yenna adii dubbattu yenna wajoo qabattu yenna wajagaa deemtu yenna naasii qabattu yenna naasisaa deemtu gaafa heerakeen bultu gaafa caayaa boqattu gaafa xiiba afattu gaafa caffee afattu yaabbee koo nyaara kaabbaa yoon jedhe maalan gaabbaa yaabbee qeerransa qeelloo eessaa geenya amma keemmoo amma kee silaan geenyu amma keenyatti hin teenyu amma keenyatti hin teenyu eejersa dhagaa rakkoo yaasa qottoo nummurree yaadi daadii deemu isa tokkoof hin bulle dhibba yaaftuu yaafatu yaasa gonfa dhaabbatu jaarsa morka jaallatu jaarsa xiiqii jaallatu yaasa tittuu jiifatu yaasa booka jaallatu yaasa booka unatu yaasa damma muuxatu yaasa jiisaa ciffatu maalan godhe qawwee kee dibeen bareeche malee maalan godhe seenaa kee tolcheen aleele malee yaa taltaallee borana yaayyoo mucaassoo nana kofoo naannessenidha ni citaa yaadda hini diina gombiseen galaa ni du'aa yaadda hini hin du'aa yaadda hini yoon du'es maalabbaasaa maqaa ko seenaan kaasaa siif elbaniyaa shimbiraa kan qilxuutti naqamte naafoo harbuunuu jira siif elbaniyaa hiyyumaa kan qichuutti naqabde naafoo darbuuttuu jira siif elbaniyaa halaga kan kophaatti nadhaante naafoo qomonko jira leenci oromoo jira naafoo waboonko jira otoon guduruu tahe wadalarreen gurguru ittan daldala malee otoon nafxanyaa tahe oromoo waan morkadhu ittan sagada malee oromoo waan morkadhu ittan sagada malee ittan sagada malee egaa dhaggeeffachuu qofaa miti isinis akkas jedhaati jalanaaf godha indaari madaartaame amma daarabaata indaari ma'aartaame amma aarabaata eemmoo fuilali yoo ulee kacamaa caalao kacamaa kallisiisoo fiyo yoo mirgaa diinakee caalao diinakee kattisii qoomiyoo jabbinee doorao yaa qottoo qorichaa miilao yaa obbo qorichaa dhiirao beelukaa dura hin buunao arganne wajjumaan bonnao yoo dhabne dabarree joorao jabbinee doorao
chalaqiftu barisi abtanawa iftu chalaqiftu barisi abtana wa nisi ume undarasi anse nakuna oli rajisi badase hada Kenya one of kumatawa elubonzi male akamitirata wike kana makama kesademawa akuma sagale jalalel manama ilahane toni Siti maharsu owa ke baharani bituto akamitin obsu iftuni gamana bituto yero ati jerto nuhutin tolu beki bituto yero lafti bitu ukana sodan Yati kufnus biftuto sama luma bekna Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya irraa kana fakkaata ture waan nu dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha qophii wal fakkaatuun yeroo itti aanu aga wal arginutti nagaan nuuf tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.